obboleeyyan kiyya ani nama ilmaan kiyyallee guyyaa takkaaf silaa biraa dhabamuu fadhuu miti. Ijoolleetii halku tokkoof yookaan kaan guyyaa takkaaf nama fuula duraaf dhabuu fadhuu miti. Namarraa fagaachuu fadhuu miti jechuudha. Garuu dirqama na oofeetu jira. Fatihaa fi ijoolleetii biyya tana fakkaattu keessatti rakkoo meeqata jirtu keessatti gatee deemuun fadhu waan takka takka immoo waan asirratti ol beellee dubbachuun feene waa hedduutu jira. Hin beekne makiinaan illee ni jala deemu jirti yoo nama dubbatu taate illee hin beeku. Video kana akkuma sentaniin like share godhuun dagatina. Like share godhuun nama hunda bira waan geessu jecha akka nama hunda bira geessu like share subscribe godhuu hin dagatina. Warreen namaa dhibamu kana karaa ragalchaa jiran. Ittaa kunoo baarama deemee kunoo gaara suudii keessa kunoo deemee suudii deemuudhaaf jechuun as keessa jechuun hallii dhabee jechuun cinqamee cinqanii dhugumaan jechuun cinqii irra beesse ni gartan. Dhugumaan cinqii irra beesse baarri gartan. Anis anuma gartan. Nama biraattis akkasumatti gartan. Jawaatis akkasuma gartan. Namni cinqamee jiru. Jaalatee biyya tana keessaa deemuun deemu. Namni hundinuu ogaa if jibbeenuma deema. Akkuma baar kanatti jechuun namni kun orma deema. If jibbeetuma deema jechuudha. Bakka ati dhaabbattuu si dhaabbatan, bakka haan dhaabbattuu haan jedha dhaabbatan, yoo wayinsi dhaabbatan, yoo si maraachuudhaan, seechuun mataa garagalchuudhaan, yoo si dhaabbatan, yoo dalagachuu si dhorkan. Maal ilmaan guutuu battare? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan teenya ta'uun irraati. Bakkuma isin jirtanitti isin haa keessa jechaa. As geenye alhamdulillah rabbil alamin. Baarleen gaa akkuma gartanitti kunoo alhamdulillah rabbil alamin mul'atee jira. Mul'atee jira akkuma taarifa qotisan dhugaadha. Taarifa qotuun isaatan dhugaadha. Kunoo gaara xarafa Yaman. Egaa suutii seenuu kunoo achi jira. Yaman keessaa ba'uuf akkana ji'aasa jechuun viidiyoo tokko jechuun nu galakkisee jira. Daawwattoota keenya jechuun harku isaatiif alhamdulillah rabbil alamin dubbiin ammas tabiraa dhalate. Baaris as keessa nu dhisee jechuun taarifa qotee ilmaan isaa jaartii isaa anaa saayiba isaa asiddisee qotee akkasumatti ammas ganda raajee faayonis akkuma abdii jechuun lubbuutti dhibaa jirutti maraachee bakka nam tokkotti dhiyaachaa dhoorkaa jirutti kiyyaa falfalaa sanii wajjin kiyyaa sheexaana sanii wajjin kiyyaa sirii hojjetu sanii wajjin nuti ol seenuu dadhabnee daawwattoota keenya jechuun dhaqaa akkana godhaa ol seenaa achirraa mana jijjiiraa achirraa maarree godhaa goota kana waan ajaa'ibaati. Sodaannee jirra dhuguma sodaannee lubbuu teenya sana dhuguma sodaanne. Silaa lubbuullee namaa kan nuu dandeenya beekadhu namaafis kan nuuni feena beekadhu rakkanne mana raajee kana akkan dhufne isa muree jira jechuudha. Akkan dhufne isa muree jira. Kun dhaquus akkasuma ol seenuu illee hin danda'an. Ol seenan ammoo kan naa ta'e fudhattee galtaanii jira. Yaa Rabbi dubbasumaa jabaadha. Yaa Rabbi dubbasumaa jabaadha mee akkamaa taanu ta'e. Sheexaanni mee yaa daawwattoota keenya sheexaanni kuni sheexaana. Akkasitti kan naa jechuun jiran osoo inni hin argin osoo jaasoo jiru osoo inni hin argin mee laal. Gurbaa akkuma ol seenan miilaas qabee jechuun salaamtaa miilaan salaame gurbaan. Gurbaan miilaan salaamee inni miila qabee gosa miila isaa qabu. Gaddeessi jeeni achi booda jechuun wooma harka fudhatee anduraan qopheeffatee taa'u wayyaa orma sun tolfatee taa'u nama dhufuuf takkaawwa jechuun ol seenuu tana dadhaban yoo ol seenuu dandeenii ol seenan kannaa fi duraan ol loonuu lawyera qopheeffatee jira gurbaan. Kan hundinuu hin kijibuun dhayinee ol seenuu dadhabne dhugumatti ol seenuu dadhabne maaf irra isin kijibaa warre isin kijibuu inni fite maatu jira daawwattoota keenya oolma seenuu dadhabne mee akka maataa. Kaan irraa buuti walimaan ga'u jira jechuudha. Tokkoffaan baarri fayyisa. Daawaa sheekatti geessisa. Waan tokko tooni. Jawaadee inni fayyisa. Sheekatti geessisa. Abdallaa ni fayyima. Osoo inni magaalaa guutuu kun wal ga'uudhaaf deemtu kun daawwattoota keenya. Du'aa teessaniin nu bira dhaabbattan jaa. Du'aa teessaniin nu bira dhaabbattan jaa. Du'aa teessanii yoo nu bira dhaabbattan malee yoo dubbii ajaa'ibaa bartanii. Mee daawwattoota keenya jechuun gubanne mee kam taana. Kanaaf gubanna. Onneen dhukkubsan akkam taana mee akkamaa taana. Uummanni sheexaana kan rabbiin hanga karaa irraa galchutti uummata sheexaana hanga rabbiin karaa irraa galchutti mee akkam taana re.
sheexaanii dhufee magaalaa Yaman sanaa tana guutee jira. Yookaan dubbata Khaalid dabarsa yookaan dubbata Khaalid dabarsa yookaan dubbata Khaalid dabarsa uummanni akkumaan juuttee jechuun karaa qaba akkumaan juusuutti ni beekanii waan ofii dura torbaalee dubbachuun rakkoodha. Firraa qabuu dadhabne akka maataa ture. Kun maraachan nuti humna teenyaa fi if wal bira dheennee wal bira dhaabbanne malee wanni biraa takka hin jirtu. Isin daawwattoota keenya du'aa teessanii nu bira jirtanii. Warreen jechuun tokko jechuun komantii irra dhufee nuutu isin bira dhaabbata abdii sana ijjeessa anaatu kumaa kafala abdii sana ijjeessa hogguutu mee komantii irra nu geesse suuraa teetiin as baanee sin garre maqaa kee sin beeknu yaa obboleessa kiyya maqaa kee sin beeknu dhalaallee taatee dhiirallee taatee maqaa kee sin beeknu mee akka maataa nure kumaan akka balaa ta'ee bire as bahii gad ergi haa jechuun as bahii ergi waan sanii eeguu ergitu booda immoo ejjeesu boyii dhufti namallee itti goonu wajjeefna garuu osoo dhagarre nama ejjeesu jechuun osoo dhagarre nama itti ergu jechuun osoo hin agarin dukkanatti jabaasuu jechuu bar atillee walumatti diru jirta gaane maal keef namatti diraa nama ejjeesa hoggochiisatti jechuun mootummaan siif baadhatti hangaati jechuun si barbaanneetu yoom si garrareeti ka komantii irratti akkas dusaniin baana hedduu takka na oolchifte garuu galatoomi jechuu keetiif bareedaadha maashaallah ani garuu na ajaa'ibsiifte wallaahi dhugatti na ajaa'ibsiifte maaliif ana akka balaa abdii darajjeesaadha ana akka balaa abdii darajjeesaadha gumaa na akka balaa ayyoo fajjeem taate yoom qabalta dhabee mee yoom qabalta jechuun akaawwantillee durraan fudhanne jechuun waan jechuun argutullee nuun himne gumaan kun kaasii kun hanga ta'ee durbeete beetee nama waliin maratee waan ni godha nama tokkoon na kolchise ammaasiisi namatti gootanii hojjeeftan namatti gatanii hojjeeftan jechuun maallaqa xiqqoon hin ergaa mee xiqqoo sanuun ergine nama kamitti goona namni immoo asitti warrummaan jechuun gareen sheexaana tanaa jirtu kanaan maallaqa jedhaniiti magaalaa keessa bobbaasanii magaalaa waliin laaqaa jiranii nama keenya irratti jechuun waan akka malee hojjechaa jiranii Oromoon Oromoo irratti rakkisaa Oromoon Oromoo irratti waa dalagaa Oromoo irratti siiri dalagaa Oromoon Oromoo rakkisu jirti. Uummanni sheexaana kuni maallaqaan gallakkisee luqmaa waan nyaatan kana jecha namni walirra dachee jechuun akka malee wal godhaa jira jechuudha. Garuu daawwattoota keenya jechuun asirratti nu hubachiisuu dhiisaati waan takka silaa jechuun silaa dhugumatti jechuun qooqama jechuun akka kiyyaa akka agartee daawwattoota biraa yoo qabaattan yookaan du'aa nu godhu du'aa isin duraan nu beektanii yookaan immoo falatti ilaaltanii nu gargaaruun dirqama. Maa achi kaattan gaafa abaluu maraate abaluu bira dhaabbaa gaafa abaluu maraate abaluu bira dhaabbaa gaafa abaluun siinitti oolmte abaluu bira dhaabbaa gaafa kunis akka ta'e kana bira dhaabbaa dheettanii maal ijjeefne dheettanii akkanan goone maaliin goona mee tunuu gaafii bara tunuu gaafii isiniif hin godha mee tunuu gaafii maaliin goone lubbuu teenyaan immoo bakka hin fedhe dhaqee harkis mataa kiyyaatti abbaa fedhee hunda bira ni dhaabba garuu haynoo seenuu dadhabee sitti noo seenan ummanni nama fajaajeessa ummanni ni beektanii ummanni waan irraa dhiisee haaqi dubbii ajaa'ibaatu anni takka baranaa nagara dubbii ajaa'ibaa daawwattoota keenya narrallee laayinaadha dubbii akka baranaa hin agarreen kanattis wayii godhan katti godha Oromoo ka jechuun maraate Oromoo ka fayyaa dhabe Oromoo maraachisu kun Oromoo eessarraa bakka biraarraa sheexaanni maallaqa irraa ijee kanaas akkana godhii warreen namaa dhibamu kana karaa irra galchaa jiran. Ittaa kunoo baarama deemee kunoo gaara suudii keessa kunoo deemee suudii deemuudhaaf jechuun as keessa jechuun hallii dhabee jechuun cinqanii dhugumaan jechuun cinqii irra beessi ni gartan dhugumaan cinqii irra beessi baarri gartan anis anuma gartan nama biraattis akkasumatti gartan jawaatis akkasuma gartan namni cinqamee jiru jaalatee biyya tana keessaa deemu namni hundinuu waggaa if jibbeenuma deema akkuma baar kanatti jechuun namni kun orma deema if jibbeetuma deema jechuudha. Bakka ati dhaabbattuu si dhaabbatan bakka kaan dhaabbattuu kaan jala dhaabbatan yoo wayinsi dhaabbatan yoo si maraachuudhaan seechuun mataa garagalchuudhaan yoo si dhaabbatan yoo dalagachuu si dhorkan maali ilmaan guutuuttare biyya tana keessaa asuma baasan jechuudha illee akkasumatti jawaati rakkatti yeroo gartan akkasumatti raajii wanti yeroo gartan ni gartanii mire waan walii goonu
Osoo lubbuun jiru wal bira dhaabbanne osoo lubbuun jiru jechuun wal bira dhaabbanne bareeda. Eega lubbuun nama sanii kutte. Eega jechuun namni kun jechuun aayaa irraa achi bahe. Maaliif walii boonjisa? Osoo inni yeroo jiru walii boonyee wal gargaarree hoo. Maadho? Maal jettame? Mee maal jettan daawwattoota kayya mee maal jettame? Mee waan jechuu feetame? Ay balloon cinqame bakka hundatti. Takka maal jemmaas. Galatoomee hedduu takka. Mataa si rooraasanii mataa si gargalchan jette. Kanaa cinqama. Balloon bakka meeqatti hin godhu meeqamaa ta'ure. Balloon kanaaf cinqama Oromoo kanaaf cinqama. Dhalaa jaarsayaatti walii qabe jaarsayaatti walloleef nama gartee siirratti godhaniif saahiba isaatiif obboleessaatiif Oromoodhaaf nama hundaaf cinqamu jira. Mee addeef mummuru akkamiif godhu re. Isinoo waan nu bira dhaabbattaniin yoo nu bira dhaabbattan nu bira dhaabbaka. Du'aayin akka nu bira jiran ni beekna. Duba namni Oromoo jechuun maraatee dhume waa hundatti godhanii maaliif akka nu eegdanii daawwattoota keenya maa akka nu eegdan maaliif mala nu hin dhooyne arraa tokko kaan akkanumatti jechuun walitti aanaa deemuu jirti ni garta jiruun addunyaa tun ifuu waa xiqqo nurraan dhokotinaa iftuba nurraan deebiinaa nu bira dhaabbaa isin hin jenne hedduu wal baanee gaalallabuu hin barbaachisu daawwattoota keenya. Waan qabdaniin dhaabbattanii jechuun Oromoo tana gargaaruun dirqama. Akkuma nutis bira dhaabbachuu kana kaanis du'aa nu bira dhaabbachuu kanatti isinoo nu bira dhaabbachuun keessan yoomi daftanii yoo bira dhaabbanne maal nu gooture. Asimaanuu isinitti dheeratu fiidiyoon kanarraa jechuun jalqabarraa hanga xumuraatti ilaalaadha. Fiidiyoo tan akkuma seentaniin laayik sheer godhuun dagatina. Raajii waan keessa nu gattanii asumaan daawwattoota keenya jechuun waan nu biraan dhaabbattan inshaallah jechuun ni ilaalla.